raajiin bara kanaan dhumu silaa mee viidiyoo kana dhageeffadhaa. Jala taa'etu bu'an mee ilmaan Oromoo naa qabadha rabbi umurii nu haa dheeressu. Osoo Jawaar Mahammad fidanii muummicha ministeera ta'e itti kennani. Shawaa gisaa ummeetedha taa'ee mataa hoogatee gartee yookaan gobra si ummeetedha. Akkuma deeggartee gartee gobra si oon na yaadachiisedha Shimallis. Ilmi abbaa yaadataa mi bara ilmi abbaa yaadataa. Gobra si oon na yaadachiise jedhe gartee. Dhugaa jedhi. Osoo Lammaa Magarsaa fuutee akkasii mataa hoogata taa'ee. Duwwaa manisaa naa qabadhu ilma Oromoo yookaan biyya tana rabbiin godhini girrisaan kun dhufee guyyaa takka gara wayii qabata. Hatta garee waajjira keessatti waajjira mootummaa kana bara. Tolli isaa rajji keessa taa'ee yoo tolseen hin deenne siin jedha gartee. Si afaan Oromoo dubbattu bara salaamnee siin jedha ni beekamu seen bara waajjira seentee atette. Salaamnee daanaa achiin see gala dura. Yoo xiqqoo teettee ihee maa yoo ni mindaa dirgisiin jedha. Wallaahi Oromoo waan namatti sitti bara. Maaliif inni yaadni isaa hawwiin bakki inni qabu achi jechuudha. Akkitti nyaatu, akkitti dhugu, akkitti uffatu, akkitti biyya bulchuu barbaadu akkas. Kanaaf jennaan inni akkam barbaada beektee yeroo inni nagaan bulchu siimam yeroo nagaan bulchoota illee kan. Yeroo nagaan bulchu. Amaara illee baaftee, Tigiree illee Guraagee sabaa sablammoota baaftee Oromoo qofa yoo itti kennite gaafa kana jaldeessa qilee irraan bahi bes. Maaliif namni inni sodaatu hin jiru. Oromoon bulcha amma inni bara waan birii yaadu kenna kun amma hadha yoo an biyya bulche boru gaafa bu'ee sabbaa kiyyaatiin galaa jedha inni. Oromoon tun garuu dhattu kalee mal ministi du'e inni illee hin bu'e Hayila Sillaasee dhufe inni illee hin bu'e Dargii dhufe inni illee hin bu'e Mallas dhufe inni illee hin bu'e. Akkuma dhageeffattan kana jechuudha. Waan dubbatan nama wallaalchisa. Maa inni Jawaar Mahammad osoo fidanii Lammaa Magarsaa osoo fidanii aangoo itti kennani biyya kana bulchuu hin danda'anii matama qabatanii matama qofa hooqatu. Jarana propoogaandaa siyaasa keessatti walirratti afuufuni waanuma jiru haaraa miti jechuudha. Propoogaandaa tokko tokko caaluudhaaf waan qaama deeggarsaniif propoogaandaa afuufuni waanuma jiru. Anamma waan jidduu kana Jawaar Mahammad barreessaa jiru kana hin deeggaru. Isa booda viidiyoo biraatu walitti dhufu. Hin deeggaru gonkumaayyuu. Garuu immoo propoogaandaa warri irratti afuufna jenneeti. Propoogaandaa doofaa, propoogaandaa duubatti hafaa, ka beekumsa hin qabne, ka saayinsii hin qabne walirra afuufuu immoo bukoo nama taasisaa jechuudha. Bukoo. Biyya bulchuu bara abbaan barbaade biyyan bulchaa. Joo Baayiden bar jaarsi dullachi deemuu dadhabee kun akkana ta'u akkas ta'u sun illee bara biyya bulchee jira. Sanuu Ameerikaa biyya guddaa kana bulchee jira. Trump illee barkaadha waan jedhu boru waan jedhu waliin fakkaanne biyya bulchee jira. Sanuu Ameerikaa gudditti isa. Biyya bulchuun eenyullee bulcha biyya. Maaliif jennaan tokko tokko biraanchii irratti gorsaa qaba namni. Calliseeti miti kan biyya bulchu gorsaa qaba. Diinagdee irratti gorsaa qaba, fayyaa irratti gorsaa qaba, barnoota irratti gorsaa qaba, siyaasa irratti gorsaa qaba, qonna irratti gorsaa qaba. Gorsoota kanneentu poolisii meekariitu jira. Even namni otoo hin baranne kutaa 6 kutaa 7 kutaa 8 illee biyya bulchuu hin danda'a. Sammuu uumamaa bichaa yoo qabaate jechuudha. Garuu immoo hayyoota gurguddoo siyaasa Oromoo miti siyaasa addunyaa tanaa garaa isii horfanii waan isii fakkaattu beekan biyya bulchuu hin danda'an gaafa jettu Oromoo kami Oromoo ati gowwoomsuuf deemtu kun Oromoo akka ittiin gowwoomsitu hin jira. Propoogaandaa afuufeetiniin Oromoo ittiin gowwoomsa yoo ta'u Oromoon kanaan gowwoomu hin jiru jechuudha. Amma Jawaaroo fudhatte biyyaa miti addunyaa kanaafuu siyaasa bocuu danda'a. Addunyaafuu jechuudha. Afrikaa miti addunyaafuu nama ta'uu danda'a. Lammaan akkasan immoo saayikoloojii Oromoo sirriitti warra dhugee beekudha.
hayyuun Oromoo tokkollee ka biyya bulchuu hin dandeenye hin jiru. Ani hin fudhu. Ka warra amma ebaluun bulchaa kun hin ta'u. Nuti ka barbaadaa jirru Oromoon walii galee du'a Oromoo irraa oolchee biyya haa bulchuudha. Biyyaaf nagaa haa kennuudha. Biyyi nagaa haa taatuudha. Ilmi hiyyeessaan du'ini. Malee hayyuu Oromoo ebaluun bulchaa ebaluun bulchuu hin danda'u ebaluu akkas propaganda duubatti hafaa ka saayinsii takka hin qabne of keessaa jechuudha. Ani yoo biyya alaatti barnoonni isin barattan beekumsi isin argattan kana ta'e sababiin hayyoota biyya alaa hin qabne jennee lakkoofnuuf tokkollee hin jiraatu jechuudha. Dhugaa dubbanna taanaan jechuudha. Maal goone bakka hin qabnu jennee dhiifne nuti warri biyya keessaa ufumaa olii gallee biyya tana bulchuudha malee akka taanaa isin warri alaa tokkochoo alaa galu kunillee ka amma ala jirullee faayidaan qabdan jechuudha. Ajandaa irratti afuufne hin jira wal caaluudhaaf aangoo irratti wal caaluudhaaf waa jechuun karaa saayintifik ta'een jechuudha. Wal qeequun siyaasa ajandaa irratti afuufuun propagaandaa irratti afuufuun amaluma siyaasati hin laallamu kun jechuudha. Garuu immoo waan dadhabaa akkasii kanaan waan namni namarraa beeku jechuudha. Waan namni daayirekti ta'ee si tuffatu kana kaasuu hin dandeettu. Sanuu immoo fuulduree warra mul'atan fiigaraatiif ta'anii kan maalummaa isaa piroofaayilii isaa uummanni beeku sirriitti. Amma piroofaayilii lammaa maal akka fakkaatu uummanni takka takkaan beeka. Piroofaayilii Jawaar uummanni maal akka fakkaatu takka takkaan beeka. Innaa eenyutti himuuf deemtadhaaf amma gaafii kanatti. Eenyutti himuuf. Yoo warra antii Oromoo ta'an isaanitti himuuf deemte isaan hunda keessanuyyuu hin jaalatan. Eenyullee hin jaalatan isaan. Yoo isaaniif ta'e sanuyyoo isaaniif ta'e immoo Amaariffaa oduutti himte gaarii. Kanaaf eenyutti akka himuuf deemutu gaafii natti ta'e. Dhugaa kanaan booda hin dhiibne. Shira ho'itu jira hayyoonni Oromoo shira dalaganiitiin dhiiga hiyyeessatiin siyaasa taphatantu jira. Kanammoo ammaan booda eenyus haa ta'u jala buunee saaxiluudha jechuudha. Eenyullee haa ta'u odoo gara tokko paartii tokkoon hoogganin osoo maaliin jedhin jala ta'e deemnee likki walitti himnaa deemnaa jechuudha. Kanaan booda hundi keessanuu subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'aa amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti.